Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota TV bakkalcha nageenyi baraadha mee arraan tana qophii galmee seenaa irraa jettu jalatti seenaa fi hojii hayyuu Oromoo tokko isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jechaadha qopheessee kan isinii dhiyeessu Ansabaloo Khadirii turtii gaarii isiniin jenne isinaaf eerra. Barruda bunafa sabasa yachise unkura barnota sabalo renu dalchise barruda bunafa sabasa yachise unkura barnota sabalo renu dalchise. Maqaamaatiin isaa baasaniif Abubakar Usmaan Odaati. Maqaan ittiin beekamu ammoo Sheekh Bakrii Saphalooti. Sheekh Bakrii Saphaloo maatii isaa irraa bara 1995tti Oromiyaa kutaa Harargeedhaa aanaa Gooroo guutuu ganda Saphaloo jedhamu keessatti maatii isaa irraa dhalate. Maqaan isaa Saphaloo jedhu kunis maqaa iddoo dhalootaa isaarraa kan itti moggaafame ta'uusaati. Dhalatee akkuma umriin barnootaaf gaheen barnoota amantiidhaa ganduma itti dhalatetti jalqabe. Sambooda waggaa muraasaaf Arsii Waayibar keessatti sheekha beekamaa Baalee Sheekh Abdallaa irratti barachaa ture. Bara 1909 Sheekh Abdallaa irratti kitaaba eega buusee gara caffee gurraattiidhaa qajeele. Caffee gurraattittis Sheekh Abdallaa waleensuu irratti baratee bara 1915 gara yakkaa deemee Sheekh Yusuf Aadam irratti kitaaba buuse. Boodarra barnoota isaa bara 1922tti carcar Sheekh Umar Balballeetii irratti xumure. Bara 1927tti gara iddoo dhaloota isaa Saphalootti deebi'ee akkuma ganda isaatti galeen wiirtuu barnootaa isa jalqabaa banee barsiisaa amantii tahee ijoollee fi dargaggoota biyyaa barsiisuu jalqabe. Sheekh Bakrii Saphaloo gaafa jalqaba wiirtuu barnoota isaa iddoo dhaloota isaatti jalqabu yaadaa fi karoorri isaa hawwii fi xiyyeeffannaan isaa marti barnoota islaamaa qofa ture. Adeemsa keessa dhimmi seenaa Oromoo kan abbaa isaarraa dhagayaa ture keessatti gadhimmisuu jalqabe. Eega sagantaa barnoota fagoo yuunivarsiitii Al-Azhar tan biyya Misraatti jalqabe booda daranuu beekumsa warra isa siyaasaa Afrikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa waliin daran wal barachuun hawwii fi yaanni isaa bal'achaa kaayyoo fi karoorri isaatiis dagaagaa deeme. Sheekh Bakriin nama beekumsa barnoota islaamaa yookaan quraana, saayinsii, herreegaa fi falaasama yookaan filosoofiitiin sadarkaa olaanaa gahee dandeettii afaan hedduutiis nama qabu ta'uusaati. Afaan Oromoo, afaan Arabaa, Soomaalee, Amaariffaa, Adariffaa fi afaan Xaaliyaanii sirriitti kan beekuu fi akkasumas afaan Ingilizii barreessuu fi dubbisuu kan danda'u ta'uu isaa ragaaleen qorannoo isarratti godhamee ni mul'isa. Osuma ganda itti dhalatetti barsiisaa jiru bara 1928 umrii isaa waggaa 33tti haadha mana isaa jalqabaa Aadde Khadiyyaa amma fuudhee bultii jaarrate. Isaa fuudhee waggaa lama jechuunis bara 1930tti abbaan isaanii garaa dusmaan eega du'an booda Sheekh Bakriin mataa maatii tahee taligaa fi dirqama maatii isaa gateetii isaarratti hafe. Itti gaafatamummaa maatiitis bahuu jalqabe. Barnoota islaamaa osuma barsiisaa jiru sammuu isaa keessatti yaanni tokko tokko uumamuu jalqabe. Dhimmi siyaasaa, aadaa fi hundaa ol dhimmi guddina afaan Oromoo qalbii isaa keessatti habaqaalamee
sammuu isaa keessatti xiyyeeffannaa argachaa dhufuu jalqaban. Innis kana hubachuudhaan keessattuu afaan Oromoo afaan saba bal'aa kun guddina dhabee qancaruun waan isa yaaddeesseef sochii isaatiif tarkaanfii jalqabaa eegale. Karoora isaa xumuratee amna isaa yeroo eegalu tooftaan inni dura itti fayyadame sirna baruu fi barsiisuu isaa ammayyeessuu fi idileessuudha ture. Kanaaf barnoota amantii madditti barnoota falaasamaa, ji'oogiraafii yookaan saayinsii haala teessuma lafaa, seenaa fi herreega dabalatee afaan Oromootii fi afaan Arabaatiis barsiisuu itti fufe. Tooftaan baruu fi barsiisuu sirna kenniinsa barnoota isaa ammayyummaan kan deeggarame waan ta'eef barattoonni isaanii qomatti akka haffazan yookaan qabatan qofa osoo hin taane afaan Oromootii fi afaan Arabiffaadhaa barreessuu, dubbisuu fi dubbachuun ulaagaa guddaadha ture. Tooftaa kanaan sheekootii cimtuu fi bebbeekamoo baay'ee horatan keessaa akka fakkeenyaatti aalimaa fi hayyuu beekamaa Sheekh Muhammad Rashaad Khabiir Abdulleetii fi itti gaafatamaa dhimma Islaama Itoophiyaa kan ture Sheekh Abdurmaamuudaa tuquun ni danda'ama. Sheekh Bakrii Saphaloo osuma darasoota isaanii barsiisaa jiranii gama tokkoon yaanni walaloo barreessuutis sammuu isaa keessatti deddeebi'uu jalqabe. Yeroo kana maagata yaadaa gara walaloo barreessuuttis meesanii walaloo mi'ooytuu fi dhama qabeessa afaan Oromootiin barreessuus jalqaban. Qabiyyee walaloo isaatis zikrii yookaan walaloo amantii, walaloo siyaasaa yookaan walaloo warraaqsaa, walaloo aadaa tan akka darashii, shoobdoo fi kan kana fakkaataniis barreessuu eegalan. Gama biraatiin tooftaa kenniinsa barnoota isaaniitii fi dandeettii cimina isaanii irra dhaabbachuun baay'inni darasoota isaa gamaa gamanaa itti xinniqu baay'achuudhaan wal qabatee hawwii wiirtuu barnoota isaa babal'isuu keessa isaatti gabbachaadhaa dhufe. Bara 1940tti wiirtuu barnoota isaa lammaffaa Addeelleedhatti bane. Warri Addeelleetiis aalimni hayyuun kun ilmaan isaanii barsiisuuf gara isaanii dhufuudhatti gammadanii intalaas kennanii fi qubsiisan. Wiirtuu barnoota isaa lammaffaa banee bultii isaa lammaffaadhaas jaaree ilmaan biyyaa tooftaa barnoota isaa ammayyaawaa saniin habbuuqachiisaa dhabsuu baasuu jalqabe. Waggaa 8 Addeelleedhattis barsiisaa eega ture. Booda bara 1948tti wiirtuu barnoota isaa sadaffaa Ligiboodhatti bane. Yeroo kana ture dhimmi afaan Oromoo keessa isaa quqquuqaa deemuun kan itti hammaate ture. Afaan saba bal'aa qubee ittiin barreeffamu dhabuu isaatti gaddi itti dhagahame qubee afaan Oromootiin wal simus uumuudhaaf qorannoo isaa jalqabe. Wiirtuu barnoota isaa afraffaa hortuudhatti bara 1953 banee barsiisuu itti fufe Sheekh Bakriin. Wiirtuu barnoota isaa kana qofatti hin daangeessine. Ammallee magaalaa Dirree Dhawaa, Qabbanaawaa akkasuma bobbaasaadhattis babal'isee hojii barnoota isaa cimsee itti fufe. Sheekh Bakrii Saphaloo hojii sabaaf faayidaa qabu kan hojjetan keessaa qubee afaan Oromootiif mijaa'uu fi hanqina gama qubeetiin afaan Oromoo hundee irraa furuu danda'u kalaquudhaan barattoota isaatis ittiin barsiisaa turuun hangafummaadhaan kan kaayamu haa ta'u malee hojii baay'ee hojjetaniiti jiran. San keessaa kitaabota hedduu afaan Arabaa irraa gara afaan Oromootti hiikuun sabni isaa akka dubbisu taasiseeti jira. Herreega maqaa aljeebraa fi ji'oomeetirii jedhamuun beekamu afaan Oromootti jijjiiruun barattoota isaatiis ittiin barsiisaadhaati ture. Walaloo baay'ee afaan Oromootiin barreessuu fi kitaabota seenaa Oromoos baay'ee barreessaniiti jiran.
wanni nama gaddisiisu garuu hojiileen Sheekh Bakrii Sabaloodhaa kanneen beekumsa isaatiin hojjetaman kun hundi bara 1978 waraana mootummaa dargiidhaatiin hortuudhatti waan jalaa gubamaniif ragaan isaa baay'een daaraa ta'ee hafeeti ture. Sheekh Bakriin nama hayyuu siyaasaa fi tokkummaa Oromoo irrattis hojii baay'ee hojjetanidha. Haala sochii siyaasaa yeroo duraa caalaa finiisuu kan jalqabe bara 1934 keessa. Sababnis weerara Xaaliyaanii waa helfachuudhaan dhimmoota Oromummaa mul'isuudhaaf mudhii isaa jabeeffate. Bara kana keessa afaan Oromoodhaa Xaaliyaaniin tamsaasa raadiyoo keessatti dabalamuu fi mana barnootaa keessattis akka baratamu taasisuun baay'ee isa gammachiisullee mootummaa Biriitishiin Hayila Sillaaseen yoo sokkaa galfamu baay'ee kan aaree ture. Sheekh Bakriin osoo kanatti dhimma bahuuf warraa'isa isaa finiisaa jiru hidhamee obboleessi isaa Aadam Usmaan beeyladaa warra nafxanyootaatiif kennanii hidhaadhaa akka baasan seenaan ni dubbata. Sheekh Bakrii Sabaloo Harargee qofa osoo hin taane guutuu Oromiyaatti sochiin taasisan keessaa hundeeffama waldaa Maccaa fi Tuulamaatiif sochiin isaan godhan fakkeenya guddaa ta'uu ni danda'a. Bara 1960 keessa yeroo Jeneraal Taaddasaa Birruu sababa waldaa Maccaa fi Tuulamaatiif jecha galamsootti hidhamee turetti yeroo lama mana hidhaatti dhaqee akka laalee ragaaleen seenaadhaa ni mul'isa. Afaan keenya murteessee afaan Oromoo kan dura barreessee barruu dhabuun afaan saba isaa yaachisee bunkura barnoota sabaloo nu dhaalchisee barruu dhabuun afaan saba isaa yaachisee bunkura barnoota sabaloo.